Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama kamoltan hordoftoota keenya sagantaan keenya as magaalaa Naayiroobii irraa darbu eegale. Ministeerri muummee Abiy Ahmed duula marsaa jalqabaa injifannoon xumuruun waajiratti deebi'uu himan. Rogeessi siyaasaa Iyyaaspeet Tasfaayee kaleessa qaamolee nageenyaan qabamu haati isaa himanillee sababa isaa hin barree jedhan. Sababa labsii yeroo muddamaanis ajaja mana murtiiti jennee gaafachuu hin dandeenye. Maaliif akka isa qabanis natti hin himne. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa amanamummaa qabaachuun beekamtii idila addunyaa argate. ለኮሚሽኑ ስራ አንድ እውቅና ነው ይሄ ኩኒ ሆጂ ኮሚሽኒቻፍ ቤከምቲዳ ከነመሌስ ሞቱሞተ ገምቶመኒቲ መነመሬ ምርጎተ ነሞማ ወሊን ሀሪሮ ከለቲ ታሱን ይደንዳ ገባሳሌ ብሮስ ቀብና ሰገንቲቻ ፍራውል በላይ ስኒፍ ዴሳ Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed erga adda waraanatti duuluun waraana taliigaa turanii booda amma waajiratti deebi'uu ibsan. Duula marsaa jalqabaati ittiin jedhan kana injifannoon xumuruu ibsanii kaaniifis akka qophaa'an himan. Hamza Hussein. Ministeerri muummee Abiy duula adda waraanaa marsaa jalqabaa injifannoon xumureera jechuun waajjira isaaniitti deebi'uu beeksisaniiru. Torban lama dura wayita hidhattoonni TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo magaalota naannoo Nuliya Mara hedduu to'atanii gara magaalaa Finfinneetti siqaa turanitti adda waraanaatti duulanii lolchiisaa ka turan ministeerri muummee Abiy erga duulanii injifannoowwan biyya kabachiisu argachuu himaniiru. Yeroo muraasa dura Itoophiyaa waraanuuf diina ka'e waliin taanee akka qolannu adda waraanaatti beellamni qabanne boquu diinaa ka cabseedha jedhan ministeerri muummee Abiy. Namoota aarsaa lubbuu dabalatee karaa garagaraa duula kana deeggaraa turan galateeffatanii marsaa jalqabaa duula kanaa xumuruus himaniiru. Ministeerri muummee Abiy qabsoon kun akka hin goolabamnee fi hidhattoota TPLF ilaalchisee furmaata waaraa soquun akka barbaachisus himaniiru. Qabsoon kun hin goolabamne naannoleen bilisa hin baane jiru. Humni amma qormaata nutti ta'e irra deebi'ee akka hin dhumne furmaata waaraa kennuu fi qabnaa jechuun dubbatan. Humnoonni TPLF bittinnaaniiru ittiin jedhan harka akka kennatan gochuu dabalatee kan ammaan duraa caalaa naannoo ofii eeguun akka cimuu fi sakatta'iinsa cimsanii itti fufuun yeroon isaa ammas jedhaniiru. Waan diinni diiga deebisnee ijaaruuf ka buqqaan deebisuuf hojiilee misoomaa fi bulchiinsa gaarii ka duraanii caalaa fi saffisaan raawwachuu qabnaa jechuun waan dursa kennanii fi hojjetan ibsaniiru. Ministeerri muummee Abiy adda waraanaatti erga duulanii naannolee murteessoo ta'an ka gama naannoo Amaaraa fi Affaariin jiran harka mootummaatti kan deebi'an yeroo ta'u magaalonni Kombolchaa fi Dassee harka mootummaatti deebi'uun isa guddaadha. TPLF gama isaan naannolee mootummaan to'achuu ibsu kana dursanii tooftaa waraanaa haaraa tolfachuuf akka gadhiisan himanii lolaan injifatamanii akka hin gadhiifnee fi dhiyootti injifannoo guddaa abdachuu dubbatu. Ministeerri muummee Abiy ibsa goolabamuu duula marsaa jalqabaa ittiin jedhan kanaa ilaalchisee kennan kanaan keessumaa tokkummaa lammiilee Itoophiyaa duula kana keessatti mul'ata haga dhumaatti qabeenya keenya godhannee itti fufuu qabna jechuun ibsaniiru. Waraanni kun gatii mootummaa baay'iseen cinaatti carraalee gaggaarii yoomiyyuu argamuu hin dandeenye argamsiisuus himan. Waraanni waggaa tokko dura humnoota mootummaa federaalaa fi hidhattoota TPLF gidduutti dhalate ji'oota darban naannolee Affaarii fi Amaaraattis ce'ee gaaga'ama namoomaa guddaa uumeera. Namoota miliyoona 7 ta'anis deeggarsa midhaan nyaataa akka eegan sababa ta'eera. Ministeerri muummee Abiy Ahmed guyyaa roobii dirree waraanaatii waraana kallattiin taliigurraa deebi'uu erga ibsanii booda bulchitoota biyyoota baha Afrikaa 6 waliin mari'achuu himaniiru. Akka ministeera muummee Abiyyitti bulchitoonni waliin mari'atan kan Jibuutii, Keeniyaa, Yugaandaa, Soomaaliyaa, Eertiraa fi Sudaan kibbaadha. Itoophiyaan hariiroo biyyoota ollaa waliin qabdu cimsuuf dursa kennitee hojjetaa jirti jechuun fuula Tiwiitaraa isaaniirratti barreessaniiru. Odeessa biraatti gaafancoo rogeessi siyaasaa Iyyaaspeet Tasfaayee kibxata mana harmee isaa Finfinnee naannoo Garjii jirurraa qaamolee nageenyaan qabamu harmeen isaa aadde Tashaalach BBC'tti himan. Iyyaaspeet Tasfaayee rogeessa miidiyaa hawaasaa fi miidiyaalee idilee irratti mootummaa qeequun kan beekamu yoo ta'u hundeessitoota Ubuntu TV keessaas tokko. Labsii yeroo muddamaa bara 2016 turenis guyyoota 30 hidhamee akka ture hiriyaansaa Bafiqaaduu Haayiluu Tiwiitara irratti barreesseera. Haati Iyyaaspeet sababa labsii yeroo muddamaa amma jiruun maaliif akka isa qaban qaamota nageenyaa gaafachuu akka hin dandeenye himaniiru. መጀመሪያ ሲቪል ነው አንድ ፖሊስ ጋር
ተኝቻለሁ አይደል ለማየት አልችልም እንጂ ከነበሩ አላውቅም ከሰብሬ ምንም መስራት ስለማልችል ተኝቼ ነው አኒ ሚልክ የጨቤ መነቱሬ ያስፔዲስ መኑማ keessatti osool na waldhaanaa jiru sakatta'uuf manatti ollixan qaamolee nageenyaa 8tu gaafii isa gaafataa turan innis deebisaa ture waan jedhan garuu hin dhageenye sababa labsii yeroo muddamaanis ajaja mana murtiiti jennee gaafachuu hin dandeenye garuu maaliif akka isa qabanis natti hin himne gaafiidhaaf isa barbaanna qofanaan jedhan yeroo sakatta'aa turanis bilbilaa fi laaptooppiin ala waan argatan hin qaban ganama sa'aatii 3 irraa qabee hanga guyyaa sa'a 7tti erga sakatta'anii booda isa fudhatanii deeman gara iddoo Addis Ababaa poolis jedhamu isa fuudhanii deeman obboleettiin isaas hordoftee nyaata bittee kenniteef malee kibxataa fi dilbata alatti dubbisuun hin danda'amu jedhaniiru. Iyyaaspeed maaliif to'annoo jala akka oolee kan gaafanne daayiriktarri sabquunnamtii koomishinii poolisii Finfinnee Koomaandar Faasikaa Ufantaa dhimmicha irratti odeeffannoo akka hin qabne himanii mirkaneessee isinitti himaa jedhanillee deebisnee bilbilaan kaasuu hin dandeenye. odeessaalee gaggabaabootaan darba walitti bu'iinsa gosa bulchiinsa Sudaan Daarfur lixaatti guyyootaaf mudateen namoonni 100 ol ajjeefaman lolli gosa Arabootaa fi loltoota hawaasaa maslii Afrikaa jedhaman keessaa dhufan gidduutti gaggeeffamu kun namoota 10,000 lakkaa'amanis qeerraa buqqaaseera. Gamtaan Afrikaa biyyoonni miseensa gamtichaa sababa akaakuu koronaa vaayirasii haaraa Omicron jedhamuun uggura imalaa akka walirra hin keenye akeekkachiise. Vaayirasichi Afrikaa kibbaatti argamu hordofee biyyoonni Afrikaa fi biyyoonni lixaa uggura imalaa biyyattii irra kaa'uu isaanii gamtaan Afrikaa fi UN mormaniiru. Chaayinaan biyya gaazexeessitoota hedduu hiitu ta'uu gabaasni mul'ise. Gabaasni gareen mirga gaazexeessitootaaf falmu Reporters Without Borders baase yoo xiqqaate gaazexeessitoonni 127 wayita ammaa Chaayinaa keessatti hidhaa jiru jedhe. Chaansilarri Jarman Angela Merkel erga waggaa 16 bulchiteen booda Olaf Scholz gamtaa paartilee 3 gaggeessuuf chaansilara ta'uun waadaa galan. Scholz paarlaamaa Jarmanii kan gamtaan paartilee 3 keessatti sagalee caalmaa qabaniin filatame. Yuunivarsiitii beekamaa Morokootti barsiisonni barattoota shamarraniif qabxii gaarii kennuuf saalquunnamtii geeddaraa gaafatanii mana murtiitti dhiyaatan. Biyyattii keessa rakkoon akkanaa baay'inaan jiraatus badaa mana murtiitti hin dhiyaatu ture. Odeessaaleen kanuma. Miseensi Koongireesii Ameerikaa Seenaatar Chris Coons turtii raadiyoo BBC Focus on Africa waliin taasisaniin waraanni kaaba Itoophiyaa gara gochaa duguuggaa sanyiitti geessuu danda'a jedhan. Waraana sadaasa bara 2020 eegale jalqabarraa kaasanii hordofaa turuu kan himan Seenaatar Chris waraanni Itoophiyaa keessaa fiixee duguuggaa sanyiirra jiraachuun daran yaaddessaadha jedhan. When I first spoke with Prime Minister Abe about the conflict in Tigray, he was on the verge of launching a counterattack. Waa'ee waraana Tigraay jalqaba ministeera muummee Abiy waliin yoon dubbadhu TPLF buufata waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Tigraay keessa ture irratti tarkaanfii fudhachuu hordofee Abiy reefuu TPLF irratti haleellaa banuuf jalqabbiirra ture. Yeroo sana taatee Ameerikaa mudate akka fakkeenyaatti dhiyeessuun itti himeen ture. Wayita waraanni waliinii Ameerikaa eegalu jeneraalonni gama lamaaniinuu turan waraanichi torbanoota keessatti xumurama jechaa akka turan itti himeen ture. Inni garuu tarkaanfiin waraanaa Tigraay keessatti loltooti isaa eegalan torbanoota keessatti ka xumuramuu fi wanti ijoon hoggantoota garee yakkamaa muraasa itti marsanii qabuu qofa malee waraana waliinii guutuu akka hin taane natti hime. Anis deebiseen akkas jedheen waraanni waliinii Ameerikaa torbanoota keessatti xumurama jedhame eegalamee waggoota 4 akka turee fi waraana hamaa dhiigni hedduun irratti dhangala'e akka ta'e itti himeen ture. Fakkeenyi waraana waliinii Ameerikaa kun akka of duuba deebi'u isa taasisa jedhee abdadheen ture. Garuu hin taane. Waggaa tokko booda gama lamaaniinuu akkasumas loltoonni Eritiriyaa fi milishoonni naannolee waraana suukanneessaatti jiru. Amma waraanichi danqaatti jira. Furmaatni waraanaan argamu tokkollee hin jiru. Kanaaf qaamoleen lamaanuu hatattamaan gara marii akka dhufan hubachiisuun barbaada. Itoophiyaa keessa milishoonni saba bu'uura godhachuun ijaaraman jiraachuun Yugoslaaviyaa na yaadachiisa kan jedhan Seenaatar Chris Coons akkuma Yugoslaaviyaa
Itoophiyaanis bittinnaa uumaltii yaaddoo jedhu qabaachuu dubbatu. That reflects the fact that there are ethnic militias throughout Ethiopia. There are a whole series of regional tensions and conflicts. Jibbiinsii fi walgaarreffannaan sabummaa irratti hundaa'ee jiraachuu fi naannolee hunda keessatti rakkoo fi dhiphinni argaa jirru Yugoslaaviyaa bara Tiitoon ajjeefame na yaadachiisa. Itti fayyadamni jechootaa saboota jidduu jiru akkaataa marsaaleen hawaasaa san hammeessaa jiran muddamni naannolee jidduu jiruu fi kaan daran na yaaddessa. Qarqara nagaa mariin argamuurra osoo hin taane qarqara waraanaa gara duguuggaa sanyiitti geessurra jirra. That we are on the verge not of a negotiated peace, but of a fracturing conflict that might well lead to a genocide in Ethiopia. Mootummaan Itoophiyaa faallaa kanaatiin biyya TPLF'n diigamuuf jirtu baraaruuf lolaa akka jiru hima. Mootummaan Ameerikaa gara TPLF goruun waraanatti jajjabeessa jedhamuun mootummaa Itoophiyaatiin komatama. Gama kaaniin biyyoonni akka Chaayinaa fi Raashiyaa mootummaa Itoophiyaa akka tumsaa jiran wanti akeeku mul'ataa jira. Kun immoo waraana waliinii Itoophiyaa gara sadarkaa hammaataatti geessaa jedhamee sodaatama. Haala kanarratti yaada kan kennan aanga'aan kun foreign powers that are providing military equipment and drones are merely accelerating this conflict. Humnoonni biyyoota alaa meeshaalee waraanaa fi diroonii Itoophiyaaf gumaataa jiran waraanichi akka hammaatu gochaa jiru. Waraanni kun wayita xumuramu qaamoleen dhiittaa mirga namoomaaf haala mijeessaa turan itti gaafatamuu qabu. Kanaaf Koongireesii Ameerikaa keessatti seera namoota waraana Itoophiyaa keessatti mirgooti namoomaa akka sarbamu taasisan itti gaafatamoo taasisuu fi waraanichaaf furmaata siyaasaa deeggaruu eegalchiiseen jira. Sudaanitti iddoo baqattoonni qubatanii jiranis daawwadheera. Namoota daraa waraanaaf dhiittaa mirga namoomaa baqatanii jiran qaamaan argachuuf carraa argadheera. Waraana kana keessatti qaamoleen hundi raayyaa ittisaa, TPLF, milishaa Amaaraa, Eritiriyaa fi kanneen biroon sarbama mirgoota namoomaa fi yakkaawwan suukanneessoo raawwataniiru. Dirqiin gudeeduunii fi lammiilee beelessuu akka meeshaa waraanaatti bal'inaan dhimma itti bahamaa ture. Use of rape as a tool of war, massacres of civilians, abuse of historic sites. But the principal one is the use of hunger as a weapon of war. Mootummaan Itoophiyaa beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun himatamus garuu qorannoon waloo Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa fi Waajjira Mirgoota Namoomaa UN mootummaan ta'e jedhee beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu ragaan agarsiisu akka hin jirre himaniiru. Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa dhaaba amanamummaa qabu jedhamuun sadarkaa olaanaa A jedhamu keessa akka galu waldaan mirgoota namoomaa idila addunyaa Global Alliance for National Human Rights Institution murteesse. Waldaan kun dhaabota mirgoota namoomaa biyyoota addunyaa 118 miseensummaan kan qabate yoo ta'u, Koomishinii olaanaa mirgoota namoomaa UN'dhaanis hoogganama. Waajjira Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaatti daayirektara kan ta'an Aadde Albaab Tasfaayee dhaabbatichi labsii ittiin hundeeffamasaa waggaa tokko dura geeddaruun beekamtii kanaaf isaan gaheeraa jetti. አዋጁ ያስቻለው ምንድነው? ይሄ የእስር ቦታዎችን ያለምንም አይነት ቅድመ ኖቲፊኬሽን ማየት ይችላል። ለብሲ ሃሮን ፈሜን ኮሚሽንች manneetii hidhaa beeksisa tokko malee dhaqee ilaaluu danda'a. Kanaanis qabiinsa manneetii hidhaa garaagaraa daawwachuun danda'ameera. Kana malees yeroo labsii muddamaa jiraatu hojiirra oolmaa isaanii ilaala. Yeroo filannoo biyyaalessaa hordofii taasisuu danda'eera. Labsiin haaraa kun dhimmoota eeraman akka raawwatu isa dandeessiseera. Dabalataan waraanni erga eegalee as dhiyeenyatti hordofuudhaan dhimma sarbama mirgoota namoomaa irratti gabaasa baay'ee baaseera. Baatii darbe ammoo mootummoota gamtoomanii waliin ta'uudhaan qorannoo gaggeessuun gabaasa baaseera. አውጥቷል ምርጫውንም ሞኒተር አድርጓል። beekamtii kana argachuun koomishinichaaf maal buusa? Komii dhaabni kun walaba miti jedhamuun irra gahuufoo deebii ta'uu mala jechuun gaafanneerra. ለኮሚሽኑ ስራ አንድ እውቅና ነው ይሄ። ከዛም በኋላ ግን ወደ ደረጃ ኤ ኮሚሽኑ kuni hojii koomishinichaaf beekamtiidha. Kana malees mootummoota gamtoomaniitti mana maree mirgoota namoomaa waliin hariiroo kallattii taasisuu ni danda'a. Kora waliigalaa irrattis hirmaachuu ni danda'a. Kuni sadarkaa kana dura qabuun hin danda'amu ture. Waldaa mirgoota namoomaa idil addunyaattis miseensa ta'uu fi sagalee kennuu ni danda'a. Komii dhaabbatichi walaba miti jechuun irratti ka'uuf beekamtiin kun deebii kennuu danda'a kan jedhuuf garuu waa jechuu hin danda'u ani. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aaf jenne goolabne gaaritti bula.